akkuma argitanii firaashii boondidii inni namarra hojjetamaa boondidii. Inni kun immoo firaashii ispoonjii garaagarummaa isaa ilaalaa. Inni sun boondidii. Inni kun firaashii ispoonjii. Yeroo baay'ee wal bira qabeessin agarsiisa. Yoo namoota keessan nagaafattan viidiyoo kanaan sheer isiniif godha gatii ta'e jennaananii namoonni tokko viidiyoo yoo daqiiqama 2-3 caaleen ilaaltanuu kana hidheetan jalqaba irratti haala kanaan isinitti agarsiisaara. Yeroo hedduu garuu isinitti agarsiiseera. Kanaaf firaashii ispoonjiin keessaa isayyuu inni kun Itiyoofoomii isa aandanyaadha. Inni amma keessa jiru kun ispoonjii keessaa isa Itiyoofoomii aandanyaa jedhamudha inni kun jechuudha namarra hojjetamaaru. Inni sun immoo firaashii boondidii. Inni yoomiyyuu akkuma jabaate sanatti taa'aa baay'ee tokko bareedaadha. Saatii barbaadan itti carqiitti qayyaruu qofa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu nagaa keessanii yoo jalqaba irratti firaashii wal bira qabeessin agarsiisaa ture. Maaliif jennaanii redduun keessan firaashiin inni jabaan isa kamii inni kaan isa kamii jettu gatii ta'e jennaani afaaniin qofa haasa'aa taa'urra ijaan illee argaa hidheetan jalqaba irratti isinitti agarsiisee viidiyoo dhuma kanan sheerii isinii godhachuudha yeroo isin nagaafattan. Kanaaf akkasii carqii kana namoonni barbaadanii jira. Haala kanaanii maashaallaan bareedu akkuma argitan kana fakkaata. Namoonni ajajachuu barbaadanii ajajadhaa. Kanallee fudhachuu dandeessu. Qophaasaatu jira. Carqii Arabiyaa Majlisiiti kun garuu meeksii godhamee haala kanaan hojjetame.